Viidiyoon CCTV waraabam kunin yeroo mucaan gan 14 lamee Falasxiin Jaad Jaddala jedhamu kaampii baqatoota West Baankii dhuunfatame keessatti loltoota Israa'eliin rasaasaan rukutamee du'e argisiisa. Jaad hiriyoota isaa waliin ture. Isaan ammoo dursanii loltoota Israa'el arginaanii fiigan. Hojjumsuun yookiin yerumsuun loltoonni Israa'el Jaad bir dhaabbatanii rasaasaan dha'an. Jaad fiigee garuu adoon fagaatiin jig. Inni kufnaanillee loltoonni kunin itti dhukaasuu hin dhiifne. Viidiyoo namoonni kaampii keessa turan waraabanii fi ragaan namoota ilaan arganii loltoonni kunneen yoo xiqqaate daqiiqaa 45f Jaad marsanii aginni dhiigee duutti bir dhaabbatanii ilaalan. Loltoonni kunneen ambuulaansiin Falasxiin lama akka mucaa kan bir hin geenne dhoowwan. Waraanni Israa'el Jaad dhakaa darbatee jechuun himate. Garuu akka viidiyoon kun argisiisutti eegi gurbaan rukutamee loltuun Israa'el kunin waan ulfaatu wayii fuudhee bir kaa'e. Achi suura kaase. Maatiin Jaadii fi dhaabbatni mirga namoomaa Israa'el keessa beekamaa ta'e tokko gochi kunin Jaad yakka hirkaa'uuf akka ta'e amanu. Waraanni Israa'el Jaadii fi yaal fayyaa jalqabaa kennan BBC'tti himan. Garuu ibsa dabalataa kennuu didan. G3 eegii gurbaan kun ajjeefamee Israa'el agammaa reef isaa maatiif kennuu diddi.